Acaaluu fi Alibirraa keessaa tokko deebisanii carraara sii kannan jechuudha. Gabriidhaan. Oo maaliif waan akkanaa na gaafatte yaa'oo. Akkamne. Filannoo keessa galuun qaban jechuun. Bakka dirqama tokko deebisuu qabda Acaaluu fi Alibirraa keessaa tokko ol deebisiisin jenna. Hara guyyaa kanarratti. Bakka shiqoos bira odoo silaa jechuudha akka fedhii xiyyaa odoo taate isaan lachuuniin deebisa garuu dhaloota amma jiru kana keessaa kan jechuudha Hacaaluu akka mini beektaa odoo ati an du'ee bakka isaa jechuudha. Sigalee amma fakkeenya yoo didde rakkoo diduun qabu. No Hacaaluun deebisachuun amma fakkeenyaaf Hacaaluun osoo umriin isaa hin geenye du'ee harka namatti du'e sigalee Alibirraan akka malillee ta'u dhukkubsatee du'ee xiqqasoo umriillee deemee jirti sigalee. Deebii bareeda. Akka kiyyatti filannoon ishee sirrii jeetii yaada. Yaa anallee yoo taate akkasuma jaala. yaa. Oduu keessa kutee jechuudha silaa inni ni deebi'a ati du'i naan jaani an du'ee isan hin deebisa. Okay gaaffii lammaffaa. Aishee. Hamzaa Ibraahimii fi aishee. murtii guutuu keessaa tokko ajjeesiis hin jaala. Way balaan buute yaaboo namaa hojii waliin hin diriiran. Ajjeesiis hin jaala. Lakki kana jara itti sin kannoon kana jara daabuun teettee haraami kun jarri tartiiban qabu waan ta'eef. Murtii guutuu amma dhugaa seetuma viidiyoon irra waraaba yoo fedhe yaa. Yo murtii guutuu jee amma dhugaa seet viidiyoon irratti waraabaa. Amma dambi isaan lameen keessaa tokko ajjeesi. Ajjechamoo. Ajjeefamuu qabane. Bakka ani ammixii ajjeesuu karoora hin qabu giddiidhaan na gaafatee Hamzaa. Hamzaa. Ayyaa. Ulula abbaa. Saayibni ganaa gisee jimaa qaba hunda firraa na eeguu ta'a. Okay gaaffii lammaffaa. Gaaffii lammaffaa kanatti. Ilmoo dhaluufi. Eenyuuf? Rabbi jee miskiinan godhin haa ilmoo miskiina dhalan kayriin qabdu. Nama qarshii qabu godhi naas jee wallaahi waan ja'aniin namatti katabama baay'isawwee tujjaara godhi. Tujjaara si godhule? Firaa'olii fi. Firaa'oloo kam? Firaa'ol ittachaan beektoon? Firaa'ol ittachaan. Beekoo. Ayyaa. Firaa'ol ka qarshii qabu sanii? Ka qarshii qabu san. Eeshi. Isaa fi Mansuur. Firaa'ol. Maali? Mansuur san dhalchuu ni danda'a isaan akka nama dhalchuu danda'u natti hin fakkaatu. Hidhee jira silaa maal goota waan fete jeen. Hin baane isa? An akkanuma nama dhaluu danda'u natti hin fakkaatu. Firaa'ol san xiqqishoo akkanaa minaan sii galeemi yoo diddeellee nama bakka kana takka. Gaaffii lammaffaa askireen gubbaarra firiijii kana gubbaa sanarra askireen san fide. Gaaffii lammaffaa qaama kee keessaa eessa sirreeffatuu silaa osoo dandeesse karoora qabtufattee saljariin osoo hin ta'in silaa rabbiin akkana godhee na uumettee bakka sirreeffatuu takka qofa himii. Qaama kiyya keessaa moo? Wallaahi hin qabu akkam hundayyuu hin jaaladha. Bakka sirreeffatuu barbaaddu kun silaa akkana naata. Gaaffii dirqama waan ta'eef malee በጣም ቆንጆ ነኝ qaama kiyyarraa waan jijjiiramuu qabu takka wanti narraa hafe hin jiru wallaahi alhamdulillah. Gin eessa silaan jijjiirradhee anu as bakka operaasiyoona godhe kan.
Mormi xiyawaan hedduu bareeduuf jecha kana odoo xabaasaa kana dawaa balleessu argadhee saarjarii bareedaa godhadhee dasna jaa. Maal wala sidiram. Sabrina fi Wardaa keessaa tokko hojjeesi. Aan hunda qabatu gaayii. Waan biraa na gaafa sirkubaa. Namaan wal sidiram. Dabi tokko hojjeesi. Awata awanu raadi sigaw. Wallahi tokko na jeesu. Maal? Kanan deemu. Oy. Hunda qabu fal. Ana madura sinin dubbii dhalaa nan gaafatin jee. Ni ada interview madura irra kan isin jee. Ni fadu wallahi sam. Gaabii lammaffaa. Baay'een kee keessa. Nama la boqaan osoo na hirmina fannutti himi. Sabataan kee keessa osoo na hirmina feemo. Haftuu ta'ee moo? An saayiba dhalaan qaburee. Adiiraa himre. Osoon fuudhin hafeemo. Manatti haftuu ta'ee. Bakka alma fuune sodaatu. Sabataan kiyya keessa nama lama kafuudha sodaatu. Intini dhugoomsa Oromootiif Hamzaa. Dhugoomsa Oromootiif Hamzaa moo? Dhugoomsa Oromootiif Hamzaan yoo jala jiraatan dhaggeeffadha laal. Guyyaa biroo irraa kaayaati deemaa fuudha. Maana raawu maqaan hin balleessina. Haftuudha isaan. Haftuudha. Gaaffii lammaffaa dhaggeeffadhooma. Eeshi yaa rabbi addan eegi yaa namni nan dhiisu irra. Akkami? Faniidha Oromoo. Yaa faniidha. Dubrummaa ta'e eessatti dhabdee akkamitti dhabdee maal sitti dhagahame akkam nama taate? Dubrummaa hin qaba si jammar. Eenyuun? Anka. Dubrummaa nan qaba. Hin qabu. Gizi akkana yaaddu namni bareedaan kun dubrummaa qabu jettee yaadda. Rabbi sun sodaata. Gizi akkana yaaddu namni bareedaan akkana dubrummaa qabu jettee yaadda. Angaasu baramaa haasa'u dhugaan sitti haasa'u jiraar. Warabbal kaabaan hin qaban dubrummaa si agarsiisu mana hakimaa waraqaa marammarsiise. Waraqaa mana hakimaati? Meen agarsiisime? Mana galee gaama mana namaatiin jiraan dubrummaan hin qabu. Namni doolaara jechuudha doolaara miliyoona takka qabu na keessaan na dubbisaa jedhin dubrummaa kiyya namni fudhachuu fedhu. Nasaadhaan hin kennu waan. Waibsa. Naarsite wallaahi kan gote naarsite dubbiin teetun dubrummaan qabaatu naarsite angaasu sii galee. Hai maal jechuudha dubrummaan qabdattee yaaddaatu dhugaan. Ayyeedhisa. Andaa'ii maal isin hojii miidiyaa fayyadamnaan hiriyaa ta'e sana seetan. Ayyeedhisa. Gaafa dura harmi sirratti ba'u beeyta. Wallaahi hin beeku. Ifirratti argaati moo akkamitti beeytaa maaltu namatti dhagama oguu harmi namaa meeru. Waan xiqqoo takka asiin akkana ol bahee beeytee. Haya. An qamisan kaayyadhu gaafa jechuun qamisaa qofoon kaayyadhaa yoon fedhallee dheertuma tanaa tuusee deddeema qullaa. Haya. Gizi akkana asiinatti ol bahu. Haya. Fiigeetuma abbaa kiyya dhaqee wallaahi ni yaadadha. Abbaa kiyya waan takka asiin nabbee. Angaasu nuluni rabbii sun sodaadha dhugaarutti. Wallaahi billaahi si jaatun faan dhugaa dhagaa. Haya. Qamisa birraa baasee tumaan abbaa kiyya kunoo waan takkaan nabbee an akkamiin taha amma gizee bahu deemu nama dhukkubaa beeytee. Harmi kun namaa bahu deemu nama dhukku? Nama dhukkubaa fir takkaan naabee egaa waan akkasiin agarreemi wayii abbaa kiyya kunoo halkan rafuu hin danda'u waan takkaan nabbee an du'uuf hin abbaan kiyya mee gizee jee qamisa birraa baaseetiin agarsiise egaa abbaan kiyya gizee laalu shakkeetuma yoo kallatoo taate mana hakimaatiin si geessa bakka. Moo harma baasuu eegaltee ji'eetuma laalee sanbooda akkooti yaangoonni kun kallatoodha moo dhiiroo harma baasuu deemti naama.
Wallahi akka dhugaatti an uuje akkamitti nama dhukkuba harmi dhukkuba hedduu nama dhukkuba malee an kallatu dha hunda jaanii mana akmaa nageessuun kaane uuje wallahi ni yaadadha waan addunyaa kanarraa ni yaadanne bakka jechuun dasna jiru kan hin irraanfanne no uuje maaltu jiibsire maaltu katti jiibsi yoom jigenjiine ay injini ni rafe amma ni rafe disi gogeera gata Gurma janjana. ya gurma janjana jisa ni rafesa eshi tidak gaya harma kayelle ni daga gabi lamma pa eshi nama nyata lensa lena nyata aha gafa durar ma basan kana da wani dardara ka tsin kanka dura dabbatani ni nyata abozi machi miyo bar saibati ya da katu nama nyata na nyette na anna rukube bona rukube khallatu na beje je khay kamesa rabase daqi abba ke jagar sifat eh wallahi bedara kan awan kan takkan gafa ni wallahi wani idan mati jarta yawon gafa ti wankan bakka ne na ran fade me biyan dukubi ya zadda asli bi mubaraka sa ta koje si mubaraki ga iman la gole gurban nama udah na jesu abda go bakta di tatana mo iran durre kam ta kuman dapte kam